Hello, hello, hello. Akkam daawwattoota kiyyaa fayyaa nagayaa baga jiraatanii har'a waan ajaa'ibaatiin isiniif dhufe Abiyyi maraatee jira, Biltsiginnaa maraatee jirti. Yeroo gabaabduu keessatti gammachuu ajaa'ibaatii dhageenyee walitti deebinaa. Har'a gammachuu hanqalaan gammaduu qabdanii akkuma seentanitti waliif raabsaa, walii qaqqoodaa. Baga gammaddan, baga gammaddan. Baga sininge, baga sininge. Davi, bom. Sa. Sangka. Namni Oromoo galee waan milkaa'u. Namni Oromoo galee milkaa'u namni Oromoo galee. Kamne koke kamne mone inshallah Allahu akbar Allah baga gammaddan Hagli jiru hamman jiru dafi ka Lan oduu la kana finitu lan oduu finitu
akka boonya kanatti naaf nu gaagaa nutis gaa gammachuun teenya dhiyaate. Okay, eegal lufiin deemaa walii qoodaa seenne dhume. Lalu, dhumte das. Mata. Mada, soalnya sirbi namanya kesini kayaknya mada. Sak. Baga gammadanii oduu gammachiistu waliif qooda Awurooppaan guutuun Ameerikaa cinaa dhaabbattee Abiyyi karaa itti to'annoo jalatti oolchan walii galaa jirti. Wanni biraa xumurame baga gammadan walii qooda. Faranjiin maalii fi guyyuma sadeen kanatti qawwee dhukaastee xiyyaaraa buustee misaayila dhoytee 4 kiiloo dheete akkasii miti. Faranjiin akkaataa itti nama qabduu jira. Si sossobaa si hojii haasawaa akkuma Abiyyi si dhungataa si maramaa kana ilma abbaa gadaa jeenu shawwate kanatti faranjiinis akkasi qoba qabaadha. Abiyyiin amma karaa to'annoo itti oolu walii sammari'achaa jira malee dubbiin xumurtee jirti. Kunoo arra maqaa nama muraasaa maallaqni isaanii akkaawuntiin isaanii kan Awurooppaa keessa jiru kan Ameerikaa keessa jiru yoo jiraate qoqqobbii irra kaayamee jira. Warra qoqqobbii irra kaayamee maqaa isaanii ifa isinii goona. Kanaaf yeroo gabaabduu keessatti qoqqobbii kana booda maaltu itti aanaadha? Kissiin viidiyoo amma dura wanni Oromiyaa keessatti hojjetame naannoo biratti hojjetame walatti nuu kaaya posti yoo Facebookni waan akka badaa kana Facebookni tolee hin jiru kaayadha. Viidiyoo hunda kaaya. Viidiyoo Shaashamanneettis, Goobbaattis, Shawattis, Harargeettis ta'e hunda viidiyoo kaaya. Maaliif Abiyyi mana murtii dhiyaachuudhaaf qophiin xumuramee jira. Karaa kamiin qabnaadha amma sossobaa jiran. Inni maal jaa manguddummaa erkee lafarra gangalatee na dhaqqaba Afrikaana dhaqqaba manguddummaa gabbooya halkanii guyyaa Joo Baayiden bilbila jalaan kaasu mootummaan bar imbaasii waliin dubbatee piroogiraamaanii pirezidaantii Ameerikaatti bilbilta. Imbaasii waliin dubbataniitti haalli mijaawee malee akkuma lafaa kaate hirriibarra haloo Joo Baayiden akkana bar dubbiin Facebook irratti haasa'uun san kijiba akkasii miti. Seeraaf heera qaba. Abiyyi maraatiif darsa facaase gideetti akka gamtaa Afrikaa dhaqa. Warri Afrikaa ifiifuu footoo wal bira ka'u malee pirezidaantoonni namni badhiif danda'e Iraaqii fi Iraanii fi Sameen Kooriyaan akka keetitti hin dhaadan. Ati Ameerikaa wajji walitti bu'uudha. Mee maal qabdaati? Mee biyya keessaa'u Tigraay kanaafuu mootummaa afur kayaamatte Ameerikaa akkam ta'uu deemtu? Ameerikaan sitti hin jarjartu. Amma qabeenya ummata keetii qabeenya kee siyaa'ee ni beeti. Bakka jiru hunda qabeenya kee ni beeti Dr. Abiy. Qabeenya kee hulii hin sossoo. Akka nama goojjoo keessa galu qabeenya kee kan Awurooppaa jiru quba qabna. Qabeenya kee kan Ameerikaa jiru quba qabna. Qabeenya kee kan biyya Arabaa jiru quba qabna. Ameerikaan qoqqobbii sinirra keessee jirti. Qoqqobbii boota warri qabamu tokkoffaa takka lamaa jennee maqaa isaanii ifa isinii goona. Warri hidhaaf Dafii sheer godhe maqaa ummata mootummaan faranjiin hin jarjartu.
isuma amma fakkeenyaaf Ameerikaa dhaquus ittiin dubbattu haala mijeeffatteetuma maasreejjaas fixattee inni Jabuutii tan homaan dhayne qab gooteetuma mana murtii addunyaarra dhiyeessiti. Dubbiin dhumee jira. Warri qoffaa seeraaf dhiyaachuu deemu hidhamuuf deemu maqaan bahee jira. Anaa miti kan baase gamtaa Awurooppaatii fi Jeneevaa baase addunyaa guutuu baase. Muniir jettanii wanta hin jehina. Namni Oromoo gane hin milkaa'u. Hin milkaa'u. Kunoo dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha. Maqaan ummata amma seera jala ooluu deemu yeroo muraasa booda tokkoffaa ilaamaagaa maqaan nugee namuma 10 nama 7 namni irra guddaan taayeen aangoo qabdi. Shimallis aangoo qaba. Faranjiin ni beeyti kan biyya bulchaa jiru ni beeyti isin ID qabdalal. Faranjiin maqaa taayeen baasni maqaa Shimallis hin baasni. Akka biiti Oromoon bulchaa hin jirre ni beeyti laal. Oromoon asee beeytuu diddan. Faranjiin garuu akkas hin jenne laal. Ummata kana mootummaa kanarratti yakkamtoota ifa gootee jirti. Yakkaftoota keessaa tokkoffaa Abiy Ahmed Ali. Abiy Ahmed Ali yeroo gabaabduutti mana murtii addunyaatti dhiyaata jechuudha. Warra 17 keessa Ameerikaan tokkoffaa keessa. Yakkamaa ajjechaa Tigraay kan Oromiyaa kan naannoo adda addaatti Ameerikaan ifa goote tokkoffarratti Abiy Ahmed Ali. Lammaffaa Obbo Dammaqaa Mokonnin lakkoofsa 2 irra keessa itti gaafatamummaa warri mana murtii addunyaa dhaabbachuu deemu. Sadaffaa Tamasgan Xiruunee waajjira tikaa jechuudha. Waajjira tikaa Obbo Tamasgan Xiruunee. Sadaffaa Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalaa. Baacaa Dabalaa 4 irra jira lakkoofsa 4 irra jira jechuudha. Mana murtii addunyaarra ni dhaabbata inni 4 irra jira. 5ffarra Yohaannis Baayaaluu. Mee Ameerikaan ulaan akka Oromoon biyya bulchuutti hin jirre akka gandi soddaa bulchaa jiru ifa sinii haa ta'u. Warri as jala deemtanii humna takka udaan dhaabbate jiisuu hin danda'u taayeen. Shimallis aangoon qabu ifiifuu ergamtuudha. Isaan nutiitu dhaaba seeraaf. Anafaa dhaaba rakkoon hin jiru sun. Damballaash Gabra Mikaa'el poolisii federaalaa. Damballaash Gabra Mikaa'el poolisii federaalaa. Torbaffaa Abarraa Addaamuu poolisii naannoo Amaaraa. Poolisii naannoo Amaaraa 7ffarratti gamtaan Awurooppaatii fi Ameerikaa keessa jirti. 8ffaa Komaander Malkaam Saw poolisii naannoo Amaaraatti kunis. Saglaffaa Jeneraal Baacaa Dabalee Biraanuu Juulaa. Inni sitti gaafatama. Nama 7 fi nama 7 kana mee tilmaama mee nama 7 Ameerikaan nama 10 ifa gootee jirti. Warra mana murtii addunyaa dhaabbatu ajjechaa amma deemaa jiru kana kan itti gaafatamu ifa gootee jirti Ameerikaan. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Jabaa Rabbiin jabaa Ahbash Qacam Hasham jeenin ciga fandisheni gaafa sanii aboo Qacam godhame gaa isin bar dura bar yakkamaa ta'uun alhamdulillah
Abiy Ahmad addunyaan yakkamaa ta'uu beenaan dubbiin xumuramte qabuu fi hidhuu fi buusuun sun salpha. Ganamumaa hirriibaatti kaatan oduu gammachiistuu jeetumaan laayii isinii dhufu waan biraa hin jiru. Waan biraa hin jiruun isiniin jeenaa ana gaafadhu. Namni keenya arrumatti Ameerikaan seentee masaraa mootummaarra akkasii miti. Dubbiin xumuramuudha. Yakkamaa ta'uudha. Addunyaan keessatti taargeeta seenuudha. Sanii achi ammallee koottaa manguddummaa ergee lafarra gangalatee akka gawwaa lafarra nasattara way anaa miti ani dubbii tana quban qabu. Isaayyaas hojiin isoo riggale dubbiin baate Isaayyaasii raayis. Isaayyaasis bilbilee inni itti bilbilee qaba harka. Misikiri Isaayyaas kennuudhaaf olii gad fiigaa jira. Bilbilli Abiyyiin Isaayyaasitti bilbilee seeniitii ummata Tigraay fixi je'een bilbilli isaa Ameerikaan harkaa qabdi xalaftee. Way Abiyyiin numa kasaare. Abiyyiin numa kasaare biltsiginnaan numa kasaarti. Way Abiyyiin numa kasaare biltsiginnaan numa kasaarte. Biltsiginnaan numa kasaarte kanaafi online irraa taayyeen faan dhabamanii bar kanaafi Shimallis faan dhabamanii waywaachuu eegalanii. Amma inni Isaayyaas meel argawaa mootii gawwaa gitee jambar. Mootii gawwaa jechuun ka akkanaati. Inni Isaayyaasitti ani Isaayyaas yaammanne Isaayyaas ifiif seene seera addunyaatiif heeraa fi seera addunyaatiin Isaayyaas gaafatamuu qaba malee ani waan kana keessa harkan qabuu je. Isaayyaasis ganaa walitti baan Isaayyaasis Ameerikaan asoo Isaayyaasiif inni nu walitti garangaliin ganaa walitti keessa wal arrabsaa jiran. Wal duguugaa jiran Isaayyaasii fi Abiy Ahmad harkanii guyyaa bilbilaan akkana wal arrabsan akka daa'ima wal arrabsaa jiran. Atiin na yaame akkamitti akkana jetta Abiy Ahmad kaadree keetiidhaan Isaayyaasii hidhamuu qaba jetta. Ati yaame jedhee kun akkana wal arrabsaa jiran jechuudha. Isaayyaasis dubbiin baatee miliite. Ala aboo rabbiin gizee barna haqni qeeroosan. Ani addunyaa kana gubbarratti saba keetee dhiiga keetee asirra si baadhatee dhiiga diina san facaasee waggaa 27 dhiifama sii godhee juntaa maqale sii galchee masaraa mootummaa sii naqee ati itti rashanti. Aboo rabbiin ni jira bar. Rabbiin dachii fi samii uume boonuma jiraami. Aboonuma jira jajuun dur ni durti ta'ammaa hin turtu. Addunyaa kana gubbarratti nama akka Abiy Oromoo gane takkaa dhagee hin beeku. Nama akka Abiyyi takkaa Oromoo gane takkoo hin beeku. Uummanni kaan naftanyaa wajii daangoo qabateeti malee kan miidhe Oromoon bari silaa Maraaraa Guddinaa muummicha ministeeraa godhuu asoo dandeessu qabsoo Baqqalaa Garbaa asoo muummicha ministeeraa godhuu dandeessu mee waliin nyaannu mee qabsoo hararra murraasoo qabsoon hin xumuramin hoodoo siin ja'aniitti manatti hulaa si dhadhawanii ol si fidanii abbaa duulaan faan Oromoon si amantee si kannite akkasitti Jawaar Mahaammadiidhaan eetti. Rabbiin hin turree gaahunoo si wanta jeem amma dubbiin gabaabdaa. Dubbiin Isaayyaasii fi wanti bilbilaadhaan waliin dubbachaa jiran kuni bilbilli duruun Ameerikaa harka seenee jira. Isaayyaasiinis seenii na gargaarii ummata Tigraay fixii kaja'u sagaleedhaan isin dhageessisna. Nuti unkaan masaraa mootummaa dhiisiiti White House irraa information duraan baafatu nuti. Kanuma tuffattu kana oduun White House irraa miliixeewu na bira ni geessi. Unkaan ta masaraa mootummaa kolkollee Daniel Kibrat dhiisiiti ta White House tu miliixeen nu bira dhufti nuti. Quba qabaadhu gurra si calawu yeroo gabaabduu keessatti Isaayyaas
Misikirii sitti ba'a. Ati Isaayyaasii misikirii baata, inni misikirii walitti baatan. Mana murtiitti gana. Amma ati ani Isaayyaasii yaammanne bilbillee ati itti bilbilte yaa gawwaa yaa handaaqa. Kuni gawwuma akkamiiti? Abiyyi Ahmad jaanii aboo gawwuma. Eessu waa gawwaan akkanaa dhufe. Hay waggaa 500 dura seete gaafa Minilik. Kuni amma bar namni teknooloojiin guddatee jira. Akkamitti ati gawwaa oli handaaqa daakata mutaatis diqee annama akka keetii kanaa arkeen beekwaan. Mee ati bilbila Isaayyaasii bilbiltee na dhaqqabii Isaayyaas keenya na dhaqqabii wayyaaleen kunoo izii kaabarratti tarkaanfii fudhatteeti dafii na dhaqqabii seenii ummata fi xiyyattee bilbila ani amma fakkeenyaaf warri imootu rikardii wal godhee wanta waliin jaa. Ati waan Isaayyaas hojii haasooyti bilbila pirezidaantii hojii haasooyti wakkachuu deemta. Maali namni gawwaan akkanaa kuni gawwaan akkanaa addunyaa kana gubbarratti harkeen beekwaan kakkan Abiyyi kana. Ati bar namni biyya imoodhaan ijoolleen amma humaan beeyne rikardii wal godhanii bar imoo fi waasaapii fi feesbuukaadhaan ati pirezidaantii biratti bilbiltee ani hin jenne rikardii jiraa bar footooshooppii jeegaa akka warra feesbuukaatti footooshoppiin irra hojjetee Photoshoppiin irratti hojjete Isaayyaas Afwerqii ani hin jenne yaa handaaqa gawwaa gadi aboo gawwaan akkanaa ana takkaan agarreen. Mee ati amma akkamitti ani hin seenne hin jeeni ani hin fakkadne saatalaayitii nama 20 ol waraana seenu asuu harkuu Ameerikaan ijeessa ijuma kana asuu harkuu abo maaluma nama akkanaa kun naani ani boo qaanfadhe waan maquma keenya kana jijjiiradhuuti ganda maqaa soddaa himadhu ganda soddaa san fale insa dhaabde jaan moo fala sikkoodhan nutti himi fala san sirraa hiina takkitti tan khayrii ni daleena yoo maarre sitti san sirraa hiina maali gawwaan akkanaa kuni. Ani gawwaa akkanaa takka harkeen beekwan Abiyyi. Eertiraan hin seennee jaa kunoo saatalaayitiin kunoo viidiyoon maali gawwaan akkana waraana nama 20 kan waraanni seene asoo harkuu ani amma gizeetti jabaatte ani hin jenneenii jaa. Ani hin jenne Isaayyaas ani yaammanne jaa duraan hin seenne jee gizee viidiyootti fidanii kunoo namni dilli kuneessaa seeni. Viidiyootti itti ergan Joo Baayiden itti erge masaraa mootummaa keessa iskiriiraan taa'ee ilaala akka Eertiraa uummata gootu. Amma ati jabaannaan ani yaamne ati yaamne gizuma san amma meseejiin dhufteef. Maal ka jettu Isaayyaasiiti ani Isaayyaas yaamne ifiif seene duraan hin seenne jee Isaayyaas. Amma garuu ani yaammanne jee ammas gawwummaa lammata kunoo bilbillee atiif Isaayyaas waliin dubbattan kunoo si'aayeen harkaa qabnaa waliin dubbannee jirraa kunoo akkanaa yaa Isaayyaas keenya kuna wayyaaneen tarkaanfii fudhatteeti na dhaqqabii seenii achii dhukkee irraa kaasii fidhi jettuu san kunoo maasrajjaa qabnaa jennaan footoshooppiidhaas hin jaa shoobbiidha sagalee shoobbii ta'ee jaa maal akka inni boo halkan baara gaangaareeti Isaayyaas bilbiltee fi yaadattu gaafa san haya gaamma mee maaltu si liqimsa
arras silaa Isaayaas hin seenne dilli kun wakkachuu dandeessa. Rabbiin gizee si saaxilu akkana laala. Olii irraa saaxilamti. Tuni olumarraa haqa Hacaaluuti. Haqa Jawaar Mahaammadi. Haqa Baqqalaa Garbaa. Bar Baqqalaa Garbaa bar nama bar paartii mormituu ta'ee deemee woboo si hiikkachiisee bar seera addunyaa gubarra hin jirre Baqqalaan si jechaaf hojjetee bar. Asoo sabaa sablammiin biraa hidhannoo qabu muummichi ministeera Oromoodhaa dura isinii kadhaa jee deeme asoo silaa inni aangoo silaa qooddachuu asoo qabu. Addunyaa gubarratti seerri akkana asoo hin jiru. Yoo hiikadhaa jaan Amaarri Oromoo Tigree marree asoo hin taane higgawwaxi massaariyaa jaanii meeshaa seeraa ala namni Itoophiyaa keessa jiru Oromoo seerri jiru hin jiru. Isaan kin seera Oromoo jiruudhaan qanii seera cabsanii ummata kana qafa nyaatte rabbiin duba gaa akkamii gaabu. Allah akkasiitii irraan isinii deebi'aa Taayyee Danda'a nam torba hafee Taayyee fi Shimallis gaa yoo as keessa seenan rabbiitu beeka garuu mootummaan wayii beetii jira addunyaa waan takka murteessan isaan qotee bulaa keenya irratti humna qaban isaan waan Dammaqa Makonnanii fi poolisii naannoo Amaaraa ajaj waan Facebook irraa kijibaaba tikni ganda soddaatii bar warri tika ganda soddaatii waan asirra barreessu waan hojjettu kophaa bar akka nama onnee fitti godha naannoo Amaaraa akka nama maal qeeqta kijiba sodaattu atu jaraasi ta'ata waan asirratti barreessu nu shawwaduu fi bilisignaa naannoo Amaaraa hojii kana wal mur namni fi quba qabu hin jiru abaluu hidhiidha abaluu hiikiidha akkas godhiidha Taayyeen hojii isaa kana malee aangoo xiqqoo takka Taayyee fi Shimallis hanqa firii bishingaa takka hin qaban hanqa firii bishingaa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Galanni isaa haa gayu namni kudhan maqaan nugee yeroo gabaabtuu keessatti irraan isinii deebi'a. To'annoo jala warri oolee hidhaa seenu faranjii duulaal pirezidaantii Oromiyaa taatanii bilisignaa Oromiyaa biyya bulchu taatanii muummichi ministeera bilisignaa Oromiyaa ta'e maqaa keessa nuun kaasne isin tuffachuu keessa isin taraa ta'uu keessa qushaasha ta'uu keessa faranjiin illee maqaan isin kaasne warri biyya kana bulchaa jiru ganda soddaatii jee maqaa isaanii tarattare wanni itti gaafatama warri humna qaba kanneen ijee silaa humna qabaattan nama tokko maqaa keessa isinii buusan. Irraan isinii deebi'e warra amma seeneef dhaggeeffadha. Taayyeen ajajuu haa danda'u Angaasaa Ibraahimii fi Mustafaa Jaarraa qofa. Sani achi waan takka humna hin qabu. Akkasi quba qabaadha. Jaraa bulchu jira. Oromiyaa jaraa bulchu jira. Takkitaa jana beeka. Kanaaf mootummaanuu kabeeyte. Okay, maqaa isaanii isiniif hime adda baana. Kudha torba isaanii kudha torban keessaa maqaan ifa kagootee gamtaan Awurooppaatii fi mootummaan Ameerikaa warra kaateenaan itti hidhamee addunyaadhaaf dhaabbatu jettee kan baaste hin jarjartu mootummaan Ameerikaa maqaa baasnaan hulii siin dhumtee jirti. Hikkiminnaaf illee bahuu hin dandeessan amma booda. Yaalaaf finfinnuma keessatti yaalamtan hin jiru hulii Abiy Ahmad Ali barreeffadhu. Abiy Ahmad Ali tokkoffaadha.
obbo Dammaqaa Mokonnin fi Abiy Ahmed isaan lachuu mana murtii addunyaa akka dhiyaatu mootummaan murteessitee jirti. Hin jarjarina. Sadaffaa Baacaa Dabalee. Baacaa Dabaleetis Abiy Ahmedii fi Dammaqaa Mokonnin hojii mana murtii addunyaa ni dhiyaata. Lola Tigraay irratti warri labsee ajjechaa kanatti gaafatamu. Obbo Ageenyoo Tashaagar pirezidaantii naannoo Amaaraa inninis itti gaafatama. Obbo Tamasgan Xuruunee waajjira tikaa inninis itti gaafatama. Haayadhaa maqaa kana muni maal jettanii? Yohaannis Booyaalaw inninis itti gaafatama. Damballaash Gabra Mikaa'el poolisii federaalaa itti gaafatama. Abarraa Addaamuu poolisii naannoo Amaaraa itti gaafatama. Komaander Malkisaw inninis itti gaafatama. Biraanuu Juulaa itti gaafatama. Uummanni kuni kana torban afan keessaa gaa Taayyee ta'uu Shimallis ta'uu eenyu gaanatti viidiyoo keessaa Abbaa Duulaa ta'uu mee barreessaanaaf mee amma nama 10 mootummaan Ameerikaa nama 17 jettee nama 10 dho'isatti gallakkistee jirti. Gamtaan Awurooppaa ifatti gallakkisee jira. Nama 7 fi nama 7 san tilmaamame. Taayyee takka okay Shimallis keessame mee barreessa Shimallis Taayyee Alamuus mee mee nama tokko isin kijiba keenya faranjiin gizuma takka kaatee siiti seetta. Gana turtuu daftuu jedhan haatee gurraattiidha jennaan dhufa jirtii maa jarjartaa jedhan ni beekta. Haatee gurraattii miti bar dhufa jirtii maa jarjartaa ni agartaa jedhan ni beekta. Akkasitti dhufa jirtii ni agartaa. Isin edanu maqaa'ee masaraa mootummaa dheeqa qabu seetan nakki eega dubbiin maqaa ifatee hulli fichaan mana ficcaaniin seenan pooppoodhaan sodaa keessa Abiy Ahmed Ameerikaa yoo komaandoon Ameerikaa masaraa mootummaa keessa seentee naqabdi shaawara seenuu sodaatee jira. Inna baaraga keessa akkasiiti hin jarjartu Ameerikaan maqaa baafatti dhiibbaa sirratti uumti maallaqa kee akkaawuntii kee cufti maal jetti samboodaan qab akka Gaddaafitti jechuudha. Akkas kuma qabaadha. Mee warri torban hidhamuu qaban jettan Oromiyaa keessa amma 10 yaamameetiin jira. Viidiyoo keessa warri seeraaf yakka gurguddaa hojjetan jettanii itti amantan hogganoota viidiyoo keessaa mee barreessaa nama muraasa. Barreessa. Annama 10 kan gamtaan Awurooppaa baaste kan addunyaan baaste irratti qoratamaa jiru isin himeetiin jira. So ummata xixiqqaa ijoollee Mustafaa Jaarraa faana barreessitanis. Ummanni kun maal? Ummanni kun jechuun bar maal jeetiin isin hima Mustafaa Jaarraa amma Ameerikaa maqaa Ameerikaati Mustafaa Jaarraa yaamtanii gaasaafa. Astaghfirullah. Kun bar mana murtii Muniir dhaabbatan mana murtii kiyyaatiitu anaatti murteessa. Hangaasaa fi Mustafaa Jaarraatii fi Amboo Urgeetii fi Kaabuttaa ana mana murtii kiyya dhaabbachuu qaban malee akkamitti isin maali gaaboo anna aarsitanii wallahi ni baamu. Astaghfirullah. Wallahi ni ba dhugaa rabbii ni ba maali boonaan jettan mee isin Ameerikaan mana murtii Ameerikaatti mana murtii addunyaatti akkamitti ati Kaabuttaa faa maqaa yaamta. Kaabuttaa mana murtii kiyya dhaabbachuu qaba.
Angaasaa Ibrahim mana murtii kiyya dhaabbachuu qaba. Mustafaa Jaarraa mana murtii kiyya dhaabbachuu qaba. Amboo Urgee mana murtii kiyya. Mana murtii Girrisaati. Nutu adaba malee ummata kolkollee kana. Waan akka Shimallis illee yoo maqaa yaamte Shimallisuu aangoon qabu jechuu jirra nuti. Alamuu Sibee, Abbaa Duulaa Gammadaa, Muktaar Kadiir, warri Kaleessaa waan akkanaa yaamta malee Saaliyaa Saamii faana yaamta. Caalaa Bultimee faana yaamta. Maali kanneen qoonqoo isaaniitiif guyyaa xibsuma takkaa fi biroo irratti xibsiifama aangoon qabanii bara. Xibsuma nyaachuuf bakka xibsii fi akka kana shaafaa jechuumaaf bar tanneen miskiinaa bar. Umaa keessan jiranii bar. Caalaa Bultumee waanuma qoonqoma jechaaf malee maal fi mana xiqqoo takka kannaniif haa kannaniif rakkoon qabu kanneenii miti nuti ka barbaannu. Saaliyaa Saamii jesu maarree jetteeti olii gad fiiduu tana mana haakimaa takka banachuumaa fi olas gubbaa qeeqni malee aangoo maal qabu? Ana abbaa araddaa jechuu hin dandeessu. Saaliyaa Saamii maal gooti isin abbaa araddaa isii ajaja wanta kun hin deemtu Shimallis bira dheexee yookaan Taayyee bira dheexeeti itti bilbilee Taayyee itti himaa fi malee aangoo maal qaban? Kanneen nutiitu seeratti dhiyeessa warra addunyaa manni murtii kiyya kanaa dhiyaachuu deemanii bara. Qulqulleen as gubbaa mana murtii kiyya. Ani Kamaal Galchuutu mana murtii addunyaatti wanta hin jedhuna. Mana murtii keenyatti. Tanneen ergamtuudha. Ergamtuu ifiifuu araddaa ajajuu hin dandeenye. Ummata kana maqaa nutti yaamina. Daani'el Kibret. Isa yoo jettee ni fakkaata. Daani'el Kibret. Taayyee Daddaa, Shimallis, Abbaa Duulaa, Alamuu Simee, ummanni kun yoo itti nuu dabalame ummata akka Caalaa Bultumee fi Saaliyaa Saamii maal godhan isaan tanneen qoonqomaa bar. Biddeena silaa nutti himatanii waliin buusni erginaa fi akkasiiti nama torba hafe namni torban san Ameerikaan beekaa nama torba keessaa hammiste maqaa nama torba namayyuu eenyu namni torban hafe san Taayyeenis anamoo Shimallis anamoo Alamuu Simee anamoo Mufarriyaat anamoo Maarreen anamoo akka ja'anii fi nama torba saayikiloojiidha. Akkasiiti. Bakka gammadanii yeroo gabaabduu keessatti akkaawuntiin isaanii ni cufamaa sanboodaan biyya tokko dhaqanii ba'anii yaala godhuu hin dandeenyanii sanboodaan komaandoon dhufteetuma akka gaadaafitti suutaadha isteepbii jala buudee isiniif himna warri kijiba jettan waan dhufa waliin agarra kuni rakkoo hin qabu Abiyyi dhumattee jirtii fi akkasi quba qabaadhaa guyyaadhaan waan gammachuu sin dhageessisna hanqa gubanne tokko gubatan akkasiiti aboo saanqi saaqa Alah, harka mila hite ah. Alah, sita. Aradam. Okay.
Himboina, lan. Yero siyasa asal kan himboina lan. Bandanamo, ala. Ati ini tahu kan bandanamo deh. Jadi kau sini. Gading kamu. Alhamdulillah. Galatoma. Share goda wadinja abiyin. Kadre marate. Basurufni irraa qallatti nama saamuu eegalanii kana baqa wanni biraan jiru bas kufaatii jechuun kana. Mee amma akkasitti gadi yaatee kaadreen iyyuu ni jirti hin jirtu. Badii duraaniitu dhiifama keessaan aboo dhiifama bar akkasii nama sitti ergatanii bar dubbii nuti akkasii miti nuti nu fakkaattee jaaniin morrii laayivii akkasitti biyya keessa iyyuu hoteela taa'ee as dhufuullee sodaatee jira. Biyya irraa dhufan diasporaan sodaatanii jira ni qabamna. Mana hidhaa seenaa ja'anii ifirra ficcaanaa jira. Akkasii galatooma nu jiraadha gammachuu nu dhageessisna. Abiyyiin bu'ee dhageessan. Abiyyiin hidhamee dhageessan. Abiyyiin komaandoon Ameerikaa isa biyya ollaa deemu achitti elpoortii qabde dhageessan. Kana yooniin ani sobee waliin itti dhiyaanna. Dubbiin dhumtee jirti obsa. Obsitaniiti xiqqoon nu obsa. Sabrii nu godha. Hojjannee jirra. Haa xooyne haqa malee hin dubbannu. Dhugaa malee hin dubbannu. Nuti baruus Johaar haa ta'u Baqqalaa haa ta'u Abbaa Fedhaa haa ta'u nama Oromoo gane akkanu Oromoodhaaf sabaa sablammiidhaaf hojjechuu qaba. Nama hojjetu cira dhaabbata nuti. Abiyyiin nutiiti miti hagani isaan nu gane. Rahiima isaa gane. Kanaaf dhumte dubbiin. Kaleessa dogongorri uumame huliigin dogongorri uumamuu qabu Oromoon kanarra wal mari'achuu qabdi. Nama naa hojjeta jedhu namayyuu nama fi ol fidachuu qaba. Tivoozoodhaan hin ta'u akka 2018 lammaan haarayaan ol bahe maarreedha lammaan gizaayiidha faranjiitti kannee tanaas hin dhageenyu. Quba qabaadha obsaa xiqqoonaaf dubbii xumurree jirra. Waan Daalel Kibrat biraa miti. Joo Baayiden irraa waan miliixee na bira dhufti. Waan biraa dhiisa. Nuti yeroo ammaan tanaatti Joo Baayideniin waan achitti waagee nuti nu bira geessee jirtu kan Daalel Kibrat dhuufuu kana dhiisaati. Dhuufuu kana dhiisaa dhuufuu Daalel Kibrat kana dhiisaati. Joo Baayidenuu miliixee nu bira dhufte oduun isaanii. Quba qabaadha. Akkasiiti
sa'aatii muraasa booda waa'ee ijoollee Yaman al-Arabiyaa gaazexoota al-Arabiyaa wajji kan wal qunname obbo Gammadaa Suutee wajji wal qabannee dhufna. Obbo Gammadaa Suutee Heegaree News Networkiin nama baay'ee hojjechaa jiru. Ani kunoo miidiyaa Turkii irratti waa'ee Yaman dhagaa jira. Isa waabeeffataniitti dubbachaa jirani. Miidiyaa Awurooppaatiitu Gammadaa Suutee waabeeffachaa dubbachaa jira. Miidiyaa gurguddaa irratti nuuf dhufaa jira. Isaan qabadhee isin dhufaa za'a muraasa booda akka nu eegan kabajaan isin gaafanna. Nageetti.